Namni kamiyyuu barii ka'eetoo gara hojii isaatti fiiga. Inni konkolaataa qabu konkolaataa isaatiin, inni konkolaataa hin qabne immoo konkolaataa uummataatiin, inni immoo kana lachuu hin dandeenye miila isaatiin gara hojii isaatti fiiga. Inni hojii hin qabne immoo hojii barbaacha dookumentii isaa baatee asiif achi fiiga. Inni baratus gara barnoota isaa, inni hojjetu gara hojii isaatti fiiga. Inni fayyaa hin qabne garuu manuma isaa siree irra ciisa. Isin kam keessa jirtu laata? Waaqayyoon uumaan keessan fayyaa isiniif haa laatu. Lammii koo har'a deeggarsa isin gaafachuuf fuuldura keessanitti baane dargaggoo Biraanuu Dhaabaa jedhama. Torbee darbe waraabessaan nyaatamee miila isaa lamaan dhabe. Har'a Finfinnee naannoo Yohaannis jedhamuun waamamu hospitaala Abeet ciiseet argama. Dargaggoon Biraanuu waraabessaan nyaatamuus miila isaa lamaan baraaramuu hin dandeenye. Miilli isaa lamaan irraa citee jira. Lammii koo lammiin lammiif jedhu mitiiree har'a Biraanuun miila isaa dhabee jira. Akka hiriyaasaa asiif achi fiigee hojjetee of jiraachisuu hin danda'u. Hubadhaa jireenya irraa kanatti kan miila qabus kan miila hin qabnes hedduu rakkata. Keessattuu immoo kan miila hin qabne maal akka ta'u isiniif dhiisa. Lammii koo loomii 50 nama 50maaf suuqqataa nama tokkoof bahaadha jedha Oromoon. Akkuma suura kana argaa jirtan baankii daldala Itoophiyaa fi baankii hojii gamtaa Oromiyaa akkaawuntii hiriyoota isaatiin banamee jira. Maquma Biraanuu Dhaabaatiin banamee jira. Lammii koo wal biraa dhaabbannu. Lammiin lammiif hin jenneeree lammii yoomiif dhaabbataree. Lammiiwwan koo Biraanuudhaan miila haa taanu, Biraanuudhaafis sagalee haa taanu. Wal biraa dhaabbannu, waliin haa dhaabbannu. Lammiin lammiif dhaamsaa Lammii ni walii birmaddaa. Lammii ni walii birmaddaa. Yaa lammii ni walii dhaabbaddaa. Yaa sanyii kootaa wal malee maal qabnaa? Akjedana dojiro, akjechana madiba. Baratu falata kanaaf namni gonkumaa. Baratu falata lammi kanaaf geroo gonkumaa. Kanaaf geroo gonkumaa.